السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا قافة يا كيساني هرا وين سنتي مول في المان ورمو حاجة قبي هياتنا وجنترو إن رافتنا يشولا سيمالي وان براهين أبو كان في سني وامريا تشوفي سني فيو حاجة قبي أرا كان وجنترتي قدا تاري سري جرتنا جتشودا ديتان تاري مو سري هنجرتنا جتاني ندي بسودا ديتا وان تيف جتشارا كناف هكرما فيديو هياتي ولين ترتي قراس نينجدا dhimmichi sinitti haasa'u dhufellee walleen qopheessame jira garuu wallee kana ani poostii godhu hin barbaanne sababbiin isaa Oromoon hiree biyya kana bulchuu hin arganne lubbuudhaan jiraachuu hin arganne Oromoon dararamaa jira Oromoon waan hin taane keessa jira akkam jedhee sirba jaalalaa simbiraan gaajeetti sirbichi egaa sirba jaalalaa irratti kan hojjetame kanaan dura yoo yaadattan ta'e yeroo baay'ee sinitti himan akka sirba jaalalaa qabu garuu sababa rakkina Oromootirraa kan ka'e ani sirba jaalalaa baasee isin biraa geessu natti ulfaate jechuudha. Maaliif hayyoonni keenya rakkoo keessa jiran jiraa fi du'a wal dhabnee jirra gadda guddaa qabna gammachuu hin qabnu sababa saniitirraa kan ka'e sirba kana isin biraan ga'uu dhabe jechuudha. Egaa amma garuu sirbi kun xumuramee jira lakkiin sobdaa jechuu dandeettan sirba lakkii sirbi kun xumuramne jechuu dandeettanii shakkii keessa galuu dandeettan sirbi xumuramee jira yeroo dhiyoo keessatti isin dhageessisa jechuudha muraasa guutuu isaati miti muraasa isin dhageessisa yoo isin lakki gadhiisi jettani guutuu isin gadhiisa. Yoo lakki dhugaa jettee jechi kan kee kun dhugaadha sirba jaalalaatti gadi dhiisinaa jettani gadi dhiisnu hundaafiyyuu muraasa irraa isinii gadhiisa yaada keessan akka itti kennitan abdii guddaa san biraa qaba. Akkuma san immoo please chaanaliin kiyya haarawaa ani istiidiyoo mataa kiyyaa irratti hojjetaa jira malee istiidiyoo namaa irratti hojjetaa hin jiru saniif chaanaala kiyya guddisaa. Ani nama gama fuulduraatti hojii babbareedaa dalagee simbiraan gaazexee yaada qabuudha waan ta'eef please chaanaala kana guddisaa jechuudha. Guddisaatii hojiidhaan ani gadhiisu simadhaa. Egaa akkuma siin jedhaa jiru amma sirra deddeebisanitti maa hojii baay'eetu hojjetamee jira garuu hojii haala yeroo kanaati miti. Akka Oromootti illee ani hojjedhee jira sirba qabsollee egaa warri dhageeffatanii illee dhayxanii dhageeffachuu hin dandeettanii viidiyoo gara jalaati irratti dhageeffachuu hin dandeettanii ammas gara fuulduraattis hojii babbareeda hojjedha jedheen abdii guddaa qaba garuu jajjabina Oromoo barbaachisa. Warri yuutuubii guddaa qabdan warri chaalenjii adda addaa gootanii artistoota guddisaa jirtan please sirban gadda gadhiise namni hin laalle sababbiin isaallee yuutuubiin kiyyaa haarawaa isin jira deebi'ee isinitti hima yuutuubiin kiyya haarawaa sababa saniin namni seenee ilaaluu hin danda'u akka chaalenjii illee naa hojjetan nan barbaada ijoolleen chaalenjii tokko hojjetaa jirtan jechuudha. Innaa akkasiniin jedha amma mootiyyuu sirba muraasa ግማሽ ሳስ ንገዲሰ ግማሽ ለምት ኑሲ ሳስ ንገዲሰ ደቂቃ ሙራስ አራ ሙሬ ገዲስ ንሰጋዋ መሳ አችራቲ ያደ ከሰና ከና ያንስና ከንታን ለኪ ገኑ ዲሲ ጉቱ ሳጀተን ታ ለክኑቲ ገዲሲ ኑቲ ጃለረ እንጅሩ ለክኑ አዱኛን ጃለረ ጅራቱ ማለ ጃለረ እንጅሩ ንጋማቹ እንጅሩ ገደቀምና ኑቲ ገዲሲ ኒ ሆጀተለንለ ani gadin dhiisu jechaadha. Maaliif gaddi keessan gadda kiyya waan ta'eef maaliif rakkoon keessan rakkoo kiyya waan ta'eef Senegalaa miti. Akkasin jedha Oromooti qaalii yaada keessan akkanaa kennitaniin barbaada. Hundi keessanuu sagalee kiyya akka dhageeffatanii naan katabaa. Sagalee kiyya kan ammoo sheerii godhaa osoo tole gara Facebookatti sheerii godhaa. Yeroo dhiyootti saampilicha simbiraan gaya jechuun
sirba daqiiqaa muraasa irraa mure isin biraan gaa yoo isin gadhiisi jettan gad hin dhiisa yoo isin gad hin dhiisin jettan immoo gad hin dhiisu abadan maaliif yoo jettanii harka irra jiruun filadhaa maantana harka irra jiru jechaadha yoo harka irra jiru gad hin dhiisin ka jedhu taate gad hin dhiisu yoo harka irra jiru mootii gad dhiisi jedhu taate gad dhiisa mee isin laalaa kanaaf waan naan jettan natti maa isin jedha muknaan isallee sirbi kun sirba jaalalaati oromoon gadda keessa jirti sirba jaalalaa akkamitti gadhiteettanii borummaa komiin kaafne fi beeka siyyoo barbaadan komii kaaftaa waan ta'eef boraa komii hin kaafne fi saniifuu waan jettan nuun jedha awwala kanaanii jedhe oromoon waan jettan nuun jedha awwala kanaan haa akkuma isaan immoo wantoonni biyya keessatti deemaa jira waan nama ajaa'ibu caalaa bultumee maarreen akkas ta'e akkana ta'e waan mata qabatanii deemtanii hangaruu wanta sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru keessaa wanti garaana nyaatee qalbii kuna cabse daa'imaa caaluuti. Daa'imaa caaluu jechuudha. Hacaaluu lubbuu isaa rabbiin hamaaru. Daa'imattiin isaa akkas godhattee baay'ee lubbuu balleessite sirba isaa hoo sirbitu akkaataa isiin gadditu akkaataa isiin godhattu guutuu hoolaalaan keessi nama cabaayii. Naakasiniin jedha sagalee kiyya kana aga dhumaatti dhageeffadha erga dhageeffattan immoo nakatabuu hin dagatinaadha waa'ee boru komii kaaftani yoo boru komii kaaftan immoo ani gad hin dhiisu hommootii gammachuu qabaattani isinii gadhiisa kan wanta biraan jira wanti biraan jiru suba kana jechuu barbaadeeti guys waan akkasanitti warroonni mootii chaanala kiyyatti makamiin gara chaanala kiyyaa makamaa waliin guddannaa waliin deemnaa waliin tabba baana isin jedha gara fuulduraatti immoo hojii baay'ee sin biraan ga'uuf hojjechaa jirra fakkeenyaaf gara akka diraamaatti illee akka piraankiititti illee gama aartiillee gara beeksisa tokkotti illee waa baay'eedhaan gara fuulduraatti hojjechuudhaaf qophii qabna ammaan tan ammoo yaani yuutuubiin kun haarawaa namoonni maatiin taane hamma silaatti kanaaf hojii babbareedaa eegaluu jalqabuu dhabne malee hojiin hojjetamaa jira jechuudha simbira ga'uu fi gara hundaanuyyuu gama aartii ta'ee gara hundaanuyyuu fataa godhe keesseen bashannansiisuudha miidiyaan kenna jechuudha kanaaf isin maatii ta'uu bicha hin dagatinaa ammoo subscribe yoo gootan mallattoo durata bilbilaasan tuqaa akka yeroo kamuu ergaan kenna isin bira ga'u akkuma san immoo wantoonni sirboon nu gadhiisnus akka isin bira ga'u jechuudha warri immoo sirboota lamaan jaalattan galatooma warri immoo as dhiyoo kanaatti sirba ijoollee amantii irratti hojjedhe naadanna ixanii na galateeffattan galatooma ammallee isinillee isiniin jedha rabbiin ijoollee keenya biyya ormaatti rakkisaa jiru rakkoo keessaa nuuf haa baasuun jecha egaa qophiin har'aa fi qabadhe isinii dhiyaadhe kana fakkaata share gochuu hin dagatinaa viidiyoo immoo like gochuu hin dagatinaa akkuma san immoo waa baay'eetu deemaa jira wanta deemaa jiru kanallee daandii dhugaa malee daandii sobaarra fagaadha isiniin jedha abiyyiin akkuma kalees isiniin jedhe mootummaan kamuyyuu kufuu ka'e waa baay'ee hojjeta jechuudha mootummaan kamuyyuu siraatuma isaaniiti kanaaf akka siyaasaatti osoo hin ta'in akka namaatti baay'ee yani waa baay'ee godhanii fi haalli simannaa isaanii waa hundi isaanii akkam jedhesetti kunis simannaadha simannaa nama kamiitiyyuu fakkeenyaaf abbaan namni marruu hodhaqee jedhee fakkeenya Daawud Ibsaa wanroon akkanaa kunis hodhaqee akkanumas simatanii jechuudha simannaa jechuun si wajji dhaabannaa miti nama ganda namaa dhufe tokko namni kamuu hin simata simatamee jira haala gaariidhaan jechuudha kun immoo tiyyuu yaani abdii uummata Oromoo irraa maarre uummanni Oromoo isa wajjin dhaabbataa jira jechuun miti shanee achi keessaa finnee shaneen hin jirtu jechuun miti kuni kabajaa namni qe'ee tokko dhufe kabajuuti jechuudha jimmaan kan isaanii godhanii jimma keessallee gaariitu jira
akkuma isaan badatu jira ganda namallee walitti qabanii xureessuun faayidaa hin qabu sababa isaan keessummeessaniif nuti hamaa isaanii dubbachuu hin barbaannu guys kanaaf isin jaaladha isin kabajaa turtiin keessan haga ammaan wajjin gootan galatoomaa isinin jedha ciao